Niyatti shakkamaan haadha warraa isaa dabalatee dubartoota 40 ol ajjeesuu amane poolisiin to'atame. Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti torban darbe keessa bakka balfiitti gatamuu fi dhiyeenya buufata poolisiitti argamutti qaamni dubartootaa mummurame gatamee erga argameen booda dubartoonni gara biraa 40 ajjeesuu namni amane tokko to'annoo jala oolfamuu poolisiin beeksiseeti jira. Magaalaa Naayiroobiitti haadha warraa isaa dabalatee dubartoota 42 ajjeesuu kan amane gaheessi umriin isaa waggaa 33 reeffi dubartoota 8 haala suukanneessaadhaan ajjeefamanii erga argameen boodadha. Shakkamaan maqaan isaa Kooliinsii Kaanisiyaa Jaame kun bara 2022 irraa kaasee dubartoota qofarratti xiyyeeffachuudhaan ajjeesaa akka ture amanuu poolisiin beeksiseeti jira. Haala jecha shakkamaa kanaatti dubartoota babbareedoo ta'an ajjeesuu akka filatu dabaluun ibseeti jira. Ajajaa olaanaan daayireektoreetii qorannoo yakkaa Muhammad Amin wixataa irraa ibsa kennaniin kamaa jireenya namaatiif dantaa homaatu hin qabne to'annoo jala oolcheerra jaanii jiru. Poolisiin akka ja'utti shakkamaan to'annoo jala kan oolfame erga dubartoota ajjeese keessaa qorraa gama bilbilaan maallaqa gara kan ofiitti dabarseen boodadha. Hoogganaan poolisii ibsa isaatiin shakkamaan Kooliinsiin kan jiraatu bakka reeffa dubartoota itti gataa ture irraa fageenya meetira 500 irratti. Namni kun kan qabame guyyoota darban keessa reeffi dubartoota hedduu korojoodhaan maramee gatamee argamu hordofeeti. Poolisiin sanbata darbe ture reeffa dubartoota 8 bakka balfa itti gatan irraa arguu kan beeksise. Reeffi dubartoota kanneen bakka balfaan itti gatamuu argamuunsaa jiraattota kan dheekkamse yoo ta'u, mootummaanis dhimmicha qoratee bu'aasaa akka beeksisu himeeti ture. Itti dabaluunis poolisiin mana shakkamaa keessaa meeshaalee yakkaatiif faayidaarra oolfamaa turan gajaraa, hanguuggii harkaa, korojoowwanii fi bilbila moobaayila namoota ajjeefamanii siimkaardiiwwanii fi waraqaa eenyummaa argachuu beeksisee jira. Pireezidaantiin biyyattii dhiibbaa keessatti argamanis nuti biyya dimokiraasii olaantummaa seeraatiin durfamuudha. Qaamolee ajjechaa icciitii Naayiroobii fi iddoowwan biyyattii biraa keessatti hirmaatan seeraan gaafatamuus jedhaniiti ture. Haa ta'u malee namoonni tokko tokkos ajjechaa namoota duuba harki mootummaa jiraachuu akka hin oolle tilmaamaa turanii jiru. Namoonni hedduun mormii mootummaa dhiyeenya raawwatame irratti hirmaatan eessa buuteen isaanii kan hin baramne yoo ta'u, qaamoleen mirga namoomaatiif falmanis dhimmi namoota bakka buuteen isaanii dhabame yaaddeessaadha jedhaniiti jiru. Ergaan hordoftootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo gamtaa miidiyaa irraa oduu fi odeeffannoon yeroo ammaatiif qabanne kan hanga ammaatti ture. Oduu fi odeeffannoon nuti isin biraan geenyu hiriyoota keessan bira akka ga'uuf sheer gochuu hin dagatinaa isin jecha. Kamanumaan chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaa isin jenna. Ergaan odeessa biraatiin hanga walitti deemnutti kamanumaan nagaatti isin jenna. كيسون بلسون رب معبلون فادا والله وجبون كسد مودا سبب جهل لا جبا والنالودا برقا فتمودا